Sasilala unarka kanketi kanone Furtunarka kanketi kanone ko kanafini jake sasilala na ilali kamintaya sidangani akuma dumba surabini ala famalanis koftan tolchesi fae iftu akka biftu tabifan sokora arga ken darrae si arguf gorora iftuu akka biiftuu tabbifaan sokoraa si arguuf dharree artist Shakurii Jamaal ammallee muuziqaa mata duree marartuu jedhu qabatee isinii dhufee jira. waaw Shakuriin hin dandamne bakka barana waggaa meeqa keessa ayyaana irreechatti sababsatuun gara biyyaa galuun isaanii yaadatama jechuudha. Artist Shakurii Jamaal biyya baqaa keessa taa'ee sirboolee adda addaa sagalee kiloolee isaatiin sirbaa kan ture ammallee sirba mata duree marartuu jedhu wallee ajaa'iba haala ajaa'ibatiin kan quality ol aanan full HD kan waraabame jechuudha qabatee isiniif dhufee jira jechuudha. waaw akkamitti akkasimattu immoo ni eegna jechuudha. walumaanuu kilipii ajaa'ibaa qabatee dhufee ana dhufu jechuun kan keenya jechuudha. maarree bakki inni irratti gadi dhiifamulleen Vision Entertainment irratti gadi dhiifama jechuudha. achirratti yeroo muraasa booda gadi dhiifama jechuudha. artist Shakurii Jamaal akkuma beekamu ummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi kabajamaa kan ta'e akkasumallee qabsoo warraaqsaa hedduu sirbuun kan beekamu. dhiyeenya kana immoo furtuu jechuun sirba ajaa'ibaa gadhiisee ture. sirba san irratti namoonni hedduun akka dinqisiifatanii fi sammuu isaanii keessatti seeftanii akka keessa hin bannetti keessa kaayyatee ture sammuu hawaasaa keessatti. ammallee gaa maal mararfate dhiiroo marartuu jechuun kun maali? walumaan ilaalla hundaanuu sirbi isaa qeenxee godhellee waan gadi dhiisee hin qabu garuu beeksisni godhamaa jira. sirba ajaa'ibaati hundaafuu yeroo muraasa booda gadi dhiifama jechuudha. walumaan kan eenyu ta'a akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share itti roobsuu hin dagatiin daawwattoota keenya mi'arraa waa'ee Shakurii Jamaal irraa xiqqoo ajen artistii Shakurii Jamaal eenyu akka ta'ee fi akkasumallee hanga ammatti wallistoota Oromoo keessaa nama akkam akka ta'ee fi amma hoo sirba kana sirbi kun maal irratti xiyyeeffate kan jedhullee kan maal irratti fuulleffate kan jedhullee hanga tokko waan irraa dubbannu qabna daawwattoota keenya hanga dhumaa nu faana ta'an affeerraa keenya jechuudha. eegaan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkuma beekamu artistoonni Oromoo hundumtuu kabajaa qabu. artistoonni Oromoo hundumtuu uummata isaanii biratti jaallatamaadha. artistiin kan gandaati miti kan biyyaa kan sabaati jechuudha. isaa san keessa artist Shakurii Jamaal nama tokko jechuudha. artist Shakurii Jamaal artistoota birarraa artistoota hunda osoo hin taane artistoota tokko tokkorraa adda kan isa godhu jechuudha. sirba bakka gandummaa walitti hin qabanne sirba waan hundarraa bilisa ta'ee fi quuqama sabaa kan ibsu yeroo kan warraaqsaa sirbullee wallisullee jechuudha. sirba bakka wallee warraaqsaa dhugumatti quuqama sabaa ibsu dhugumatti rakkoo sabaa keessa jiru san dhibbaan dhibbatti ifa godhee bifa aartiitiin ibsu wallee Shakurii Jamaal jedhee fakkeenya akka fakkeenyatti tokko yoo fudhadhe jechuudha. kan gaafa Teddy Afro sirba wayii baasee ture waa'ee calanqootiin wal qabsiise siidaa calanqoo fi aanoleetiin wal qabsiise kallattiin daayirektii yeroo san deebiseef an sirbi sun akkamitti akka inni itti dalagame na dhibe dhugaa rabbii sirbi Shakurii sun baay'ee na dhibe jechuudha. afaanuma irratti deebiseef jechuudha. Teediin sirba san gadi dhiise osoo hin turini Shakuriin Jamaallee sirba ajaa'ibaa gadhiise. adeeroo Qamar Yuusuf illee achirratti waan san irratti inni illee sirba wayii baasee ture jechaadha. sigalee aartii jechuun akkasii jechuudha. aartii jechuun ta ija qabdu jechuudha. aartii jechuun ta waan dhufuuf deemu fuulduratti beettee ummataaf ifa gootu jechuudha. guyyaa yeroo gara sirba jaalalaas deebiin illee bakka jechuun sirba jaalalaa gaafa sirbu siyaasaa keessa makulaal Shakuriin amma fakkeenyaaf namoonni hedduun bar siyaasaa fi sirba muuziqaa jaalalaati fi muuziqaa qabsoo yookaan warraaqsallee jechuudha kan wal keessa makanii jaalala fakkeessanii achi keessan kan siyaasaa ibsatu jiru. garuu artist Shakurii Jamaal mee ilaala sirba hedduu keessatti sirba tokko tokko gaamee bi tokko tokko yoo ta'e hin beeku garuu sirboonni isaa hundumtuu hangan dhaggeeffadhee fi hangan ilaaleetti jechaadha.
yoo waa'ee jaalalaa sirbu sirbuma jaalalaa qofa baqa yoo waa'ee sirba warraaqsaa ta'e waa'ee maqabsoo Oromoo san dhugaan dhugatti ibsu qofa sirbaa jechuudha. Kun immoo bilchina aartiiti jechuudha. Bilchina aartii mul'isa jechuudha. Hangam takka namni kuni aartii keessatti hangam takka akka bilchaataa ta'e ibsaa jechuudha. Sigalee kanaaf sirba gara muuziqoota inni gadhiise qeentee sirboota qeentee isaa sirboota hedduu keessatti jechuudha. Waa'ee jaalalaa gaafa sirbu keessafuu kan inni akka malee uummata biratti jaalatamummaa guddaa argate akkamiin tahaa si dhabnaanii rabb addaan nun baasin rabbummaan jedhee ka sirbe sanii fi isa lammaffaa immoo akka malee beekamtii guddaa kan argate sirba waa'ee furtuu sanii jechuudha. Sirba furtuu sanii irratti furtuun koosee harka ka jiru sanii baay'ee uummata biratti jaalatamummaa guddaa argatee uummannis jaallatee ofitti fudhate. Maarree ammallee sirba kasan caalu wallee san caalu marartuu jedhee qabatee dhufe. Maal jechuudha sirbi kun? Intalli hoo tan akkamitan inni waliin sirbuuf deemutuni hin argitan iskiriin irratti. Lakkoofsa 8 jansanii ani hin beeku leeman dhagaye isiin quxurii 8 san na fakkaate ta'in nama waliin sirbu deemu garuu muuziqaan akkan ilaaluutti beeksisa viidiyoo irratti yeroo ilaalu dhugaa amazing viidiyoo ajaa'ibaa ta'uu deema ajaa'ibsiisa ajaa'ibaa ta'uu deema natti fakkaatte yaa sirbi isaa yeroo kamiyyuu kwalitii olaanaan kan ilaalamulleen kan dalagamulleen kaameraamaaniin isalleen akkuma beekamu kwalitii olaanaan kan hojjetu. Kanaaf gaa artist Shukurii Jamaal welcome son jennaani baga nagaan dhuftee ana dhufu kootu sin jenna nagaani itti milkaa'ii galee ni dandeessa jennaan sirritti dandeessa gurbaa dhugaa sirritti danda'a jechuudha. Maaliif artistii tokko kan madaaltu jechuudha bilchina isaatiin fi hojii isaatiin malee waanuma arganiin jechuun maqaaf artistii ta'ee namni sirba fedhe sirba bara 10 olli 20 tuuluu danda'a 100 tuuluu danda'a sanii miti artisti kan si jechisiisu sirbu qofa osoo hin taane artistii isa dhugaa jechuun kan bilchinaan waan yoo muuziqaa jaalallee ta'e bilchinaan kan sirbu yoo muuziqaa fakkeenyaaf muuziqaa kan warraaqsaa ta'ellee bilchinaan kan sirbu waan isa hin miine waan saba isaa gargaaru waan saballee hin miine faayidaa ofiitiif kan hin oolchine faayidaa ofii immoo faayidaa sabaatiif kan oolchu dantaa ofii dantaa sabaa boodatti dantaa sabaa immoo dantaa ofii dura dabarsee kan kaahudha jechuudha. Sigalee kanaaf artist Shukurii Jamaal baay'ee jaalatamummaa guddaa ummata isaa keessatti qaba. Nama bilchaataa nama suuta deemaa bakka nama waan hundaan tasgabbaa'ee waan hojjetu hojii ofii itti amanummaa guutuun kan hojjetudha jechuudha. Kanaaf itti milkaa'ii galii jennaani egaa daawwattoota keenya kan inni gadhiifamullee akkuma isiniif reefa mata duree irratti isiniif ibsee ture Vision Entertainment irratti kan inni gadi dhiifamu. Kanaaf egaa namoonni hangammaa Vision Entertainment subscribe hin godhin dhaqaatii subscribe godhaa. Akkasumallee akka inni gadhiifameen viidiyoo like share tolchuu hin dagatina. Artistii keessan jabaa keessan isintu jabeeffadhaa isiniin jenna. Ilmaasi koomandoo gaa bara kana jechuun gandanaan hin jedhina malee gandummaanaan hin jedhina malee dhugaa dubbatuufi akkasi koomandootti bifa aartiilleetiin haa ta'u fakkeenyaaf ijoolleen baha biiftuu gara Harargee lixaaf Harargee bahaa yoo fudhannee fi ijoollee warra koomandoo yoo fudhanne waa'ee lolaatiin walqabee eega Minilik irraa kaasee adda durummaan adda ofii waan hunda keessatti kennitee akka malee caphanii akka malee diinnis itti roorrisee caphanii waan turanii fi aartii isaaniillee deebisanii seenaa isaanii bareedaa aadaa isaanii bareedaa qaban san addunyatti illee mul'ifatuuf xiqqoo gara duubatti harkifataa dhufuun isaanii ni yaadatama. Garuu amma ilmaan si koomandoo maashaallah dhugaa rabbii ajaa'iban siin jee aadaa ofii aadaa isaanii amma akkana aadaa keenya akkanatti nu beeksisa artistoonni illee galatooma warri kutaa biralleen jechuun kutaan lamaan kun akka malee miidhame duraan illee ni beekna. Haa ta'u sababa sanirraa kan ka'e artistoonni illee jechuun waa hedduun duubatti yaa turanii garuu amma keessafuu bara 2000 fi akka Itoophiyaatti bara 2016 asii akka malee tooppii waan irratti mul'achaa jiranii. Kana fakkeenya immoo sirba Ibroo Ibsaa yoo fudhannee fakkeenya guddaa nuuf ta'a jechuudha.
sirboota baay'ee dhagaa kana qofaa miidhan tokko lama isiniin hin jedhu kana isiniin jedhu artistoonni walumaa galatti aadaa Oromoo duudhaa Oromoo kalee dhokatee duudhaa ganda isaa keessa jiru biyya isaa keessa jiru kutaa isaa keessa jiru akkuma biyyatti illee ta'u akkuma gandattis ta'u akka naannottis ta'u addunyaa beeksisuuf halkanii guyyaa dadhaban galata guddaa ummata biraa qabu seenan isaa yaadatu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya har'aaf kan qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Please yeroo viidiyoon kun gadi dhiifametti amma dandeessan share waliif godhuu hin dagatinaa. Guyyaa guyyaan viidiyoolee wal fakkaatu argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godha. Namoonni haaraa taatanii like share waliif godha. Namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.